Godina Booranaatti hongee hordofee namoonni beelaan du'aa jiraachuun dhagahame. Aanaa Eelwayyee ganda Aadee Galchat iddoo addaa Wayaam Galchat jedhamutti namoonni 8 beelaan lubbuun darbu dubbatu maanguddoon Booranaa. Hongeen akkuma bulaniin jabaachaa jiraachuu kan himan namoonni aanaa Eelwayyee namni dur margaa fi bishaan barbaacha godaanu ofi jibbaatee dhiisee qeetti dacha'ee jira jedhan. Rooba waaqaa waan eeggachuu malee filannoo hin qabnu jedhu. Gargaarsi dhufaa jiru uummata beelee wal gahaa hin jiru kan jedhan maanguddoonni Booranaa. Gargaarsi midhaan nyaataa hatattamaan akka isaan barbaachisu himanii jiru. Hongeen godinichatti uumame loon hedduu fixuun hawaasa horsiisee bulaa harka qullaatti hambisee jira. Yeroo ammaa immoo namayyuu fixuu jalqabee jira jedhu. Ammas tokko jaarsi tokko akkan jedha waaqa roobe turri godaansis waaqa geedoo jiloo hojjeessi nullee sodaachise looyya obbaanii dhabne amma namallee 8 du'e jennaan sanyiin dur naannoo tan nama lafatti namtu jenne yaanne ammi iyyannoo galfanne amma garaachi namaati fuutan hojii qabna looyyadha nama aboon kanaan lubbu dhabe jira 8 naannoo galchan qof garaacha be fayyada bi aboon qabu amarralle haleelle rees namaa jira galchat summi ipumma rakkum waaqi uume fayyada male garaachan kar 8 du'e dabre beeke namni aadee galchat jechuudha ayyannoo godina aanaa cufa galfanne daba namni lubbu dhabsun jaarrot moo namu khaymaat khayimillee keje hori guyyoo khaymaay ballichi waa coleetu hori guyyoo garaachan du'e reesa jaarroti heddu ammoo garaachan du'e torba dhiir moo dhiir Toftin dhiira nadheen tokko keenya guddoo sodaanne qari inceenayyuu qari jenne iyyaan garaachan loon qara dhabne dabale kun ogumuun qaba akka nuufanii irrallee iyyannoo namlaa mergine gargaarsi ga'een hin jiru marra rakkoo bishaanii fi famarraa ta'an nama xiqqoo ta'anii haaggatanii addeenuu guddaa akka cofa ga'een aga'uu baattuu malee kun horiin naannoo tana kun galaan konsoo gujii dillo ana huno dillo fula cuf baye ifjibbaate am bishaan wabbaani waan takka lama sadeen haabsu namsiyyuu namu amma sigachani ni naannoo tattaji nami waaqi wajibbaata waaqi waan namaa yaadu walakkisa nami waaqi ammacha walakkisa agasii malee nu sodaachis halee asisiyyuu boni addisii dhufuu jiru bubbee maani baatiin galgala kana akka kennaa duriitti sila garagannaa bittateesi jechuudha. Baatii bittateessa galgal kana waaqi akkan jiru yaa sodaan ganna kallee siyyuu aproobi sadii qaraa jedhamni jenne kallee baatii galgal kana bittateessi dhiyeen garaa ganna akkan jiru kallee sodaachuun ganna kallee. Si akka mataan kee toriin sirratu jira. Nattuu nammallee kunoo otiyoo qarra lam qaba tokko du'eetti lafeen suni ammallee reefullee gumii ammaddee kaase. Oduudhuma walqabatuun Harargee Bahaanaa cinaaksanitti namoonni midhaan nyaataa hawaasa hongeen miidhame deeggaruuf dhihaate miliqsan to'atamuu isaanii bulchiinsi aanichaa beeksisee jedha gabaasni OBN. Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti gargaarsi uummata hongeen miidhameef godhamu kan dabballoota sirnichaatiin saamamaa kan ture yommuu ta'u yakka wal fakkaatuun dhiyoo kanas Booranatti kantiibaa magaalaa Moyyaalee dabalatee namoonni 8 to'atamuutu dubbatama. Guyyoo Waariyoo dhimma kanarratti waan qopheesse qaba. warri midhaan nyaata hawaasa hongeen miidhame deeggaruuf dhiyaate miliqsan to'ataman jedhu. Oromiyaa Harargee Aanaa Cinaaksaniin namooti midhaan nyaata hawaasa hongeen miidhame deeggaruuf dhiyaatan hatan to'atamuu isaanii bulchiinsi aanichaa beeksise jechuun OBN gabaase. Oromiyaa kibbaatiif kibbi baadhee dak Baalee baa, Gujii baa, Harargee baa, Harargee lixaatiif Booran keessatti horsiise bultooti hongee uumamteen akka jabaa miidhamuu isaanii gabaasaa turre. Sababuma kanaan Booran qof keessatti horii miiliyoona
tokko tuqa sadi caaliyoo dhumaa namni dhibbi jaawolii gargaarsa namooma eeggataa jedhan gujiin namni sagal beelaan lubbuu dhabuu warri uummata kan bakka bu'uun gargaarsa walitti qabuu jiru nutti hime ture horii miiliyoona tokko walitti obbaay ilmaan nama hedduu gargaarsa gaafachuu jira jedhan ba Oromiyaa Harargee duub aanaalee hongeen itti dummatte keessa tokkaana cinaaksaan aanaan kun daangaa naannoo Somaaleetiif Oromiyaa irratti argama uummati aanaa kan kee jira duub sabab beela dheebuutiin deddeebi'ee yoo miidhamuun mul'ata uummati Oromoo godinaalee gargara keessatti hongeen baduu jiru hunduu deddeebiin gargaarsa namooma gaafachaa ture gargaarsi uummataaf mootummaarra walitti qabamgaa ta'uu baatullee Oromiyaa kutaalee akka gargaarsi hunagi dhufelleen kaadiree PPtiin saamamaa ture odeeffachaa ture deeggarsi midhaan nyaata hawaasaaf dhiyaate keessa kuntaal 235 haamarsi 5f dhuf miliksuun kaa'imataman namooti 8 wankii seenu isaanii dubbatama saamichaaf malaammaltummaa wal fakkaata dhiyootan booranatti jedhaniin immoo kantiiba magaal mooyyali dabalatee namooti 8 hidhamuuwwan keetti argamu marraaf bisaan midhaan gargaarsa uummataatiif nyaati ijoollee xixiqqoo dabalatee kaadireen PPtu waan hin qabduu jedhan namootan amma Harargeetti hidhaman jedhan kan keessa caasa poolisiitiif hojjettoota waajjira hoggansoo dabalaa dabalatee kaadiree dhuugatti harka keessa qabaa jedhu akka jiraattota naannolee Oromiyaa gargararra dubbifne duuba anni kun naannolee Oromiyaa cuf keessa akka gabbate goobo baasiyoo ta'u uummati deegsa badhaadhuu uummati saama duroomuuf neetwoorkii hanna jaarratanii dalaguun yeroo kamille caalaa waan jabaatti fakkaattii jedhan. Labsiin yeroo muddamaa ka'ee jedhamus gochoonni labsii kana bu'uura godhachuun raawwatamaa turan ijjifaniiru jedhan qeerroon magaalaa Buraayyuu. Labsii kana bu'uura godhachuun namoonni hedduun hidhaatti guuraman ammallee hidhaa jiraachuu kan himan qeerroon magaalichaa. Hidhaanis ta'ee gochoonni nu mudataa turan ammas nurraa hin dhaabbanne ijjifanii jiru jedhu guutuun oduu kana jaanee dhiyaata. Itoophiyaatti labsiin yeroo muddamaa ji'oota ja'aaf labsamee ture akka ka'uuf erga murtaa'e ji'a tokko lakkoofsisus kutaalee Oromiyaa garaagaraatti murtoon kun akka hojiirra hin oolintu himama. Namoonni labsii kana bu'uura godhachuun hidhaman iddoo hedduutti ammallee hidhaa jiraachuu uummanni bulchiinsa koomaandi poostii jalatti guramee jiraachuu dubbatu namoonni iddoo garaagaraatti OMN quunnaman. Magaalota Oromiyaa rakkoon kun itti fufiinsaan keessatti mul'ataa jiru keessaa magaalaan Buraayyuu tokko jedhu qeerroon garasii dubbifne. Labsiin yeroo muddamaa ka'ee jechuu malee qabatamaan wanti argine hin jiru namoonni labsicha bu'uura godhachuun hidhamanis ammallee hidhaatti argamu jedhan qeerroon haala jiru irratti yaadanuuf qoodan. Sana qabatee hin beekan jedhame amma irrattillee wanti tokkollee wanti jiru hin jiru baluu dachiife sababa kanaaf sababa labsiin ka'ee fabalummoo beekan jiru tokkollee hin jiru ammallee itti dabalamee fa'aa Suuramaaru malee namni sanaan qabatee baay'ee tokkollee kan hin jirredha akka naannoo keenyatti. Labsiin ka'ee jedhamus Oromiyaan ammallee bulchiinsa waraanaa jala jirti kan jedhan qeerroon magaalaa Buraayyuu hidhaa fi dararaan keessumaa dargaggoota irratti bifa garaagaraatiin raawwatamu cufee jiraachuu ibsaniiru. Kanneen mana hojii mana bunaa garaagaraa daandii irratti qabamanii gara mana hidhaatti guuramanii jiru ammallee sumaachi kan ol qabatu gara booddeetti waan deebi'ee fakkaata ammayyuu wanti formaati kenname tokkollee hin jiru maqaasaatu ka'e malee haalli isaa waan itti jabaate cimirraa waan jiru fakkaachaa jira ammallee haalli isaa baay'ee ulfaataadha wanta jijjiirama fide tokkollee hin qabu labsiisana guuranii maayidha ammallee akkuma kanatti qotuutti jira magaalaa Buraayyuu Jaanuu kan agarre torban san darbe garasii keessa ammayyuu itti fufuma kana keessas haaluma sanaan itti fufee jira wanti dhaabbate tokkollee hin jiru itti fufeema jira sun immoo yoon dhaabbata kan jiru yaa'u wanti beekamu hin jiru gaaffii sammuu gitti nu ta'ee hafeedha qabachuuf wanti hin danda'amneef Nimmoqqatti fudhate jira amma magaalaa Buraayyuu dabalate. Adeemsa kanaan biyya tasgabbeessuun waan danda'amu miti kanaaf ammoo waggoonni darban ragaadhaa jedhu qeerroon. Kun furmaatan ta'u mootummaas shaaruunis ta'ee hundumaanuu kun furmaatan ta'u nama hundumtuu furmaata taadhame kan yaadamu gaaffiin uummata kanaaf gaaffiin saba kanaa gaaffiin qeerroo kanaa yoo deebi'ee gaan iddoo maatti bu'ee gaaffiin saba kanaa yoo deebi'ee duuba. Labsii yeroo muddamaa Itoophiyaatti labsamee ture hordofee dhalattooti Oromoo fi Tigree kumaatamaan lakkaa'aman keessumaa Finfinnee fi magaalota ollaa ishee keessaa qabamuun hidhaatti guuramaa turuun ni yaadatama. Saamichi, reebichii fi dararaan garaagaraas maqaa seera kabachiisuu jedhuun raawwatamaa turee jira. Koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa dabalatee
gareeleen mirga namoomaa fi jaarmiyaaleen hawaasaa addunyaa hedduunis hidhaa fi dararaan labsicha bu'uura godhatee raawwatamu eenyummaa namootaa irratti kan fuulleffatedha jechuun qeeqaa turan. Labsichi kaafamuun tarkaanfii sirrii ta'uu ibsuun namoonni labsii kanaan hidhaman akka gadi lakkifamaniifis gaafataa turanii jiru. Haa ta'u malee labsiin kun ka'us Oromiyaa iddoowwan hedduutti gochoonni labsii kana bu'uura godhatanii raawwataman itti fufanii jiraachuun ammas komii ta'eera. Hidhaa fi dararaan bu'uura seeraa hin qabne kun ammallee itti fufee jira. Kun ammoo ejjennoo qaamni aangoo irra jiru biyyattiitti nagaa buusuuf qabullee gaaffii keessa kan buusudha jedhu jiraattonni kutaalee Oromiyaa garaagaraarraa yaada isaanii nuuf kennan.